Yooyaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota maatii miidiyaa sagalee obbo akkam jirtan nagaan keenya jaalalaa bakka jirtanitti isin haa qaqqabu sagantaa keenya irraatiin oduu jajjabduu fi haarawaa qabannee isinii dhufnee jirra hammaduma qophii teenyaatti nu waliin tura miseensi YouTube chaanaalii sagalee obbo hin taane subscribe gochuun gara keenyatti makamaa isiniin jecha like fi share gochuun ammoo turtiin keessan nu faana haa ta'u gara gabaasa qopheeffannetti isin dabarsinaa nu faana tura. Waraanni bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaatti haleellaa cimaa gaggeessaa jiraachuu himee irree fi gaachanni uummata Oromoo WBO'n lola ji'a tokko oliif humnoota mootummaa waliin taasisaa jiruun buufataalee waraana mootummaa to'achuu konkolaataalee mootummaatii fi meeshaalee waraanaa gurguddoo loltoota bilisiginnaa irraa booji'uu fi aanotaa fi magaalota keessaa waraana mootummaa baasuun injifannoo galmeessaa jira. Haaluma kanaan gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBO'n godina Wallagga Bahaa aanaa Haroo Limmuu guutumaa guutuutti to'annoo isaa jala galfatee jira. Bal'ina oduu tanaa sagalee mohaa Oromoo akkatti aanutti dhiyeessaa isaa waliin turtii gaarii. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n godina Bahaa Wallaggaa aanaa Haroo Limmuu dhuunfachuu beeksisee irree fi gaachanni uummata Oromoo WBO'n tarkaanfii ilaaleessaa waraana weerartuu faashisti Abiyyi Ahmad irratti fudhatu itti fufuudhaan aanaa tokko guutumattuu dhuunfatee jiraachuu beeksisee gootichoonni sibiilaa WBO'n har'aan tana ganama hagayya gaafa 28 bara 2022 ganama bariidhaan godina Bahaa Wallaggaa ona Haroo Limmuu mooraa magaalaa Harootti waraana faashisti Abiyyi Ahmad itti seenuudhaan mooraa ishee keessaa buqqisee magaalicha guututti dhuunfatee jiraachuu beeksisee tarkaanfii waraana mootummaa nafxanyaa Abiyyi Ahmad mooraa buqqisuu kanaan gootonni ilmaan Oromoo WBO'n meeshaalee waraanaa bireenii isniipparii qawwee keemmii konkolaataa waraanaa hedduu rasaasaa fi meeshaalee waraanaa garaagaraa waraana faashisti Abiyyi Ahmad irraa kan dhuunfate yoo ta'u waajjira poolisii aanichaa keessatti hidhamtoota siyaasaa Oromoodhaa badii malee hidhamanii turan hedduu guutumatti gadhiisisee jira. Lola jabaa gootummaadhaan waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n gaggeesse kanaan waraana bilisiginnaa 133 ajjeesee 61 madeessuudhaan uummata aanaa Haroo Limmuu ammoo gammachiise uummanni magaalattii haala gaarii ta'een erga WBO simatee shubbisaa jiraachuu ajajaa WBO naannichaa ibsee jira. Wallagga Bahaa aanaa Haroo Limmuutti opereeshiniin waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n gaggeesse aanichi guutumattuu waraana mootummaatii akka hin eegamnetti kan bahedha. Hagayya gaafa 27 bara 2022 halkan irraa eegalee waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n opereeshinii naannichatti gaggeessuudhaaf kaartaasaa sirreeffataa ture. Sambooddee ammoo godina Wallagga Bahaa aanaa Haroo Limmuu magaalaa Haroo dabalatee marsee kan bule waraanni bilisummaa Oromoo dhukaasa gurguddaa akka cabbee roobu har'a ganama subii hagayya gaafa 28 bara 2022 aanicha bakka hedduutti baruudhaan lolli gaggeeffamaa ture. Lola aanicha bakka hedduutti gaggeeffameen waraanni mootummaadhaa aarsaa guddaa kafalee jira. Kaambiiwwan waraana federaalaa dabalatee waajjiroonni poolisii waraana bilisummaa Oromoo WBO'dhaan marfame wal harkaa fuudhamee humni ammoo dhala namaatiif naasu tokkollee hin qabne Abiyyi Ahmadiin bobbaafaman waan hojii isaanii WBO'rraa argatanii dikee Oromiyaa tahanii jiru. Opereeshinii jabaa waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n yeroo isaa 3 hin caalleef gaggeesseen magaalaa Haroo dabalatee gandoonni hedduun kan raafaman caasaan sirnichaa inni kaan dhukaasa gurguddaa dura dhaabbachuudhaan waan dhufu keessummeessee bakka irraa deebii hin qabnetti ammoo yoo ergamu kanneen hafan ammoo huccuu ofirraa yaasuudhaan qawwee gatanii yoo baqatan kaan ammoo garaan gadhiisanii harka waaqatti ol kennuudhaan hedduun isaanii WBO'dhaan booji'amanii jiru. Kana malees abdiidhaa fi gootonni Oromiyaadhaa WBO'n zoonii giddu galeessaa tarkaanfii iddoo garagaraatti humna diinaa irratti fudhateen injifannoo boonsaa argatee jiraachuu himee tarkaanfii kanaan humna diinaa waraana Abiyyi Ahmad godina lixa Shaggar Onaa Adaa Bargaa mooraa magaalaa Karkarreessaarraa gara Incinniidhaa konkolaataadhaan deemaa turte. WBO'n paatroolii 2 guutumattuu daareessuudhaan sadirraa boojuudhaan humnoota diinaa 27 ajjeesee 3 immoo madeessuudhaan qawwee akka BKM'dhaa fi AKM rasaasa 2000 waliin irraa hiikee dantaa qabsootiif galii godhee jiraachuu gootichi Oromiyaa kan giddu galeessaa himee jira.
waraanni mootummaa Itoophiyaa fi Eertiriyaa kaaba lixa Tigraayin haleellaa guddaa kamisaar antanaa ganama eegalee jira jechuun TPLF himate. Dubbii himaan TPLF Geetaachoo Raddaa odeeffannoo fuula Tiwiitarii isaanii gubbatti qoodaniin kaaba lixa Tigraay bakka Ariyaaboo jedhamtutti humnoonni mootummaa Itoophiyaa fi Eertiriyaa kallattii afuriin haleellaa guddaa banan jedhan. Humnoonni diinaa Tigraay Gabree hanga Almaayitti Salaamoo hanga Shiraaroo Goobaatti bakkoota hedduttis lola guddaa banan kan jedhe gootonni ilmaan keenya ilmaan Tigraay ammoo lafa isaanii qabatanii ofirraa ittisaa jiran jechuun Geetaachoo Raddaadhaa himanii jiru. Haleellaa haaraa gama kaaba lixa Tigraayitti keessee ammoo hirmaannaa waraana Eertiriyaa irratti mootummaan Itoophiyaa ammatti waan dubbate hin qabu. Mootummaa Eertiriyaa irraas ammoo himata irratti dhiyaate ilaalchisee wanti jedhame hin jiru. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa ibsa guyyaa kaleessaa baaseen addi bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF kallattii daangaa Sudaan irraan dabalatee kallattii garaagaraatiin waraana babal'isaa jira jechuun himatee ture. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa ibsa baase keessatti humnoonni Tigraay karaa Walqayitii fi daangaa Sudaan gama naannoo Amaaraatiin waraana banuu beeksisee ture. Dhukaasa dhaabuu ji'oota 5 booda ammoo torbaan darbe waraana akka haaraatti hammaate eegale irratti mootummaan federaalaa fi humnoonni Tigraay wal himataa jiru. Dhaabbileen idil addunyaa ammas waraanni hatattamaan dhaabbatee mariin nagaa akka itti fufu waamicha gochaa jiru. Ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Antooniyoo Bilinken mootummaa fi TPLF hatattamaan waraana dhaabanii nageenya waaraa fiduudhaaf tattaaffii isaanii akka dabalan gaafatanii jiru. Waraanni kun itti fufuun ammoo lubbuu namaarras balaan inni geessisu akkaan nu yaachisee jira jedhan Antooniyoo Bilinken. Ni TPLF adda lolaan naannawa Shiraaroo dabalatee bakkoota garaagaraatti raayyaa ittisa biyyattiitii fi waraana Shaabiyaadhaa ofirraa qolachaa jira jechuudhaan himaa jiru. Lola Walqaayititti eegalee wajjin walqabate ammoo kan guyyaa kaleessaatiin har'aan tanaas humni fannoo Amaaraatii fi milishaan achitti sochii guddaa gochaa akka jiranii fi waraanni akkaan guddaates achitti imalaa jiraachuun isaanii himamee jira. Humni TPLF kaleessa bakkoota hedduu marsuudhaan kan rukute hoggaatu ammoo mootummaan Abiyyi Ahmadis har'aan tana mootummaa naannoo Amaaraa wajjin ta'uudhaan humna waraanaa waan ta'e naannoo Amaaraa keessa jiru marayyoo garasitti geessuudhaan waraana TPLF dura dhaabbachaa jiraachuu isaatu himamaa jira. Geetaachoo Raddaadhaa ammoo haleellaa yeroo ammaan tanaa humnoonni mootummaa Abiyyi Ahmadii fi waraanni Shaabiyaan shiftaan irratti bane ofirraa qolachaa jirra. Gootonni ijoolleen Tigraay akkuma gaariitti dura dhaabbatanii ofirraa ittisaa jiran jechuudhaan dubbatanii jiru. Lolli guddaan dhiyeenya kana kan jalqabe amma daran guutuu babal'atee bakkoota garaagaraa daangaa naannoo Tigraay keessaas galee itti fufee kan jiru hoggaa ta'u. Naannoo Amaaraa iddoo garaagaraatii fi gama daangaa naannoo Affaariinis TPLF haleellaa guddaa gaggeessaa ture jira. Ta'us ammoo har'aan tana haleellaan isaan gubbatti gaggeeffamaa akka jiru Geetaachoo Raddaa ifatti dubbatanii jiru. Mootummaan Abiyyi Ahmadii fi humni TPLF wal barbadeessuudhaaf walitti dhaadachaa kan turan yeroo ammaan tana humna qaban walitti bobbaasuun akka malees wal dura dhaabbachaa jiru. Abiyyi juntaa balleessine Maqalee keessaa baafna jedhee kan ture waggaa 2 dura juntaan har'as deebite of gurmeessite isa haleeluu gubbatti argamti. Waraanni Eertiriyaa kan Shaabiyaatis yeroo ammaan tana mootummaa Abiyyi Ahmad wajjin ta'e haleellaa kanas raawwachaa jiraachuu TPLF kan himate. Haleellaa guyyaa har'aan tana gubbatti raawwatamaa jiru kana dura ammoo TPLF akka jedhee turetti mootummaan Abiyyi Ahmad waraana kumoota kurnaan lakkaa'amu daangaa Eertiriyaa keessa galchuun achiin haleellaa nu gubbatti banee lola kana babal'isuuf deema jechuun himatee kan ture. Har'aan tana ammoo ifatti humna TPLF gubbatti waraanni Eertiriyaatii fi Itoophiyaa waliin ta'uudhaan haleellaa gurguddaas raawwachaa jiraachuu isaaniitu himamaa jira. Humni TPLF ammoo kaleessaa fi dheengadda naannoo Amaaraa bakkoota garaagaraattis haleellaa gurguddaa raawwachaa kan ture. Humnoonni kumaatamaan lakkaa'aman lola kana gubbatti akka booji'amanii fi kanneen kuma hedduutti lakkaa'amanis ammoo humna TPLFin barbadeeffamuun isaanii himamaa jira. Waraanni TPLF lola torbee kana bakkoota garaagaraatti gaggeessaa tureen daangaa naannoo Amaaraa qofa gubbatti waraana mootummaa Abiyyi Ahmad gara 5,000 olii ta'an boojii akka jirus beeksisee jira. Kaleessaa fi har'aan tanas humna boojuu Abiyyi Ahmad
kan mul'isaa jiru hoggaa ta'umni TPLF waraanni Abiyyi Ahmad juntaarra ammoo waan boojii haga ammaatti kan himes hin qabu ta'us ammoo TPLF konkolaataawwan gurguddaa mootummaa Abiyyi Ahmad dabalatee meeshaa gurguddoodhaa fi ajajoota waraanaa Abiyyi Ahmad olaanoo ta'anis iddoo isaanii boojuudhaan mul'isee jira. Lolli kaabaa jabaachuun itti fufee kan jiru hoggaa ta'u ammoo finxaaleeyyiin Amaaraa lola kaabaa kana yeroo ammaan tana muddamsu jabduu keessa galanii akka jirantu himamaa jira. Juntaan ittuma mudduudhaan nafxanyoota albaasaa akka jirtu kan beeksisaa jirtu. Lixa Tigraay iddoo jedhamtu Walqaayitii ammoo humni TPLF harkatti galfachuudhaaf yeroo sochii eegalee jiru kanatti waraanni mootummaa Itoophiyaatii fi Eertiriyaadhaa dura dhaabbachaa jiraachuutu himamaa jira.